السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا مهي أرسيتو مرتكيسنو أنا جراتو بغنا جراتني سنين جتشا أرأنت نموتو وبليوان كيا مالف افتيجتشون كيسنين أولمو واني أندوهيف سلاولمان أولا فقر رايسنتن دفني أسما mee wanni ani isiniin jechuu barbaadu yoo jiraate jechuudha. Mee qophii ramadaanaa akkamitti eegaa jirtan? Maalin eegaa jirta ati hoo? Uffata uffatteeti moo uffata ajaa'ibaa kana bitteeti moo mee maalin eegaa jirta marti keessa ati jechuudha. Mee maalin eegaa jirtan takka immootu yoo ramadaana seene yoo ramadaanni seene akkuma har'aa kanatti akka argite taatamoo maalifi ramadaana keessa wanni isin beekuu qabdanii khayriin ati dalaydullee dacha dachaadha, hamtuun ati dalaydus akkasuma jechuu. Kanaaf akkamitti uf qopheessaa jirta? Akkamitti jirta? Kanaaf dhufe rabbiin nama ramadaana kana gahee soomee akka rabbiin jaalatutti soomee rabbiillee nurraa qeebalu rabbiin nu haa godhu. Maalifi ramadaanni kun hedduu namaati ka ramadaana darbe soomee kana osoo hin dhaqqabin hedduu namaattu taree jechuudha. Ka ati beeytu ka ani beeku hedduu namaati. Maalifi ati jaalattee uf hin hambifne ka deeme sun immoo jaalatee hin deemne jechuudha. Guyyaan isaa geennan rarratee deeme jechuudha. Kanaaf waggaa dhufu yookiin ni deebita yookiin hin deebitu. Warra haadha waliin jirru kana keessaa nama hedduu yookiin deema. Guyyurraa rabbiin nama inuma fudhataa jechuudha. Inuma deema martu. Maaliif jechuun biyya irraa gallu waan jechuun imala waan jiruuf baramma duniyaan tuni imala isinii gale. Maalifu yaani namni asirratti abattaa'u hin jiru. Kana waan taateef siinqii nama barbaachisaa jiruun duniyaa ta'etti dalagatani. Namuyyuu asmaraa wayita deebu ka daddafee ka akkasuma jabaatee qotetu waan rogaa argataa miire akkasuma duniyaa irratti illee nama jabaatee hojjetetu aakiraa immoo fooqii jannataa keessa ol deemaa jechuudha. Ka duniyaa irratti sanafii tahee waa hundaayyuu lashi godhe hoo sankaati. Rabbi rahmata nu haa godhu. Ani eessa jira? Akkam keessa jira? Ummata kam keessa jira? San isintu laallataa jechuudha. Inni biraa keessummaan rabbii kuni guddaadha. Keessummaa rabbiitu nutti dhufaa jira. Namni keessummaa namaatuyyuu keessummaan namaatu yoo namatti dhufte akka ajaa'ibaatitti maal godhee ni beeytan kaasunuyyuu keessummaa hamtuutu natti dhufa alarraa natti dhufaa jira hanfaa jenna yaasi magan waan qabu gorra'ee isii ka yookii isii malee hin qabne jechuu bar waan qabu gorra'ee isii san nyaachisee wanta godhuu barbaada jechuudha. Garuu ta duniyaa akkana ta aakiraa ammootu dalagaadha. Ramadaana as gahee kanama hamattellee kanamatti aartellee kan immootu namni sitti aarillee namaanillee oofii jedhi nama yoo namallee waa gootee jiraattee namallee dhiifama gaafadhu. Jiruun duniyaa tuni xiqqoodha. Haga asirra bultu hin beeytu. Kana waan taateef namaanillee wal eeggadhu, namallee eeggadhu. Maaliif kan deemtu hin beeytu waan taateef imalarra jirta waan taateef imalli kun eessatti akka si dhaabu hin beeytu. Kanaaf ramadaana kana keessa jiini ramadaana ji'a qur'aanati, ji'a cibaadati jechuudha. Jiini hundu yeroo hundaayyuu osoo rabbi gabbaranuu osoo mootuu qur'aana qara'anu jiini kun ji'a akkaan dachaa dalagaan dachaa sii taatu. Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettiiti, yaa nama viidiyoo kana laalaa jirtu marti keessanuu jechuudha. Ta qur'aana qaraatee qur'aana qoma rabbi qoma si kaa'e qur'aana kana raaje dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u ka hin haffawinoo. Ati waggaa har'aa akkam jirta? Har'a hoo akkam jirta? Waggaa har'aa wayita ramadaanni seenaa jiru maaliin qophaayaa turte? Har'a hoo maaliin qophaayaa jirta? Moo osoo ati quba hin qabaatin
akkanumaan ramadaan dhufee bar saambusaa shorba nyaatte dhuyde osoo ati hin argin gariin namaa akkami osuma waa takka ramadaanni seenee hin argin ka biraa bahee taruu jira jechuudha. Rabbiin nama akkasiin hin godhini. Nama rabbiin immootu nama isa keessa soomee isa keessa ajrii guddaa dalagatee jedhu rabbiin nu haa taasisu. Obboleewwan kiyya marti keessanuu jajjabaadha maaliif akkuma isiniin jedhe waggaa yookiin itti deebita yookiin ittiin deebitu yookiin hedduu namaati ka rabbiin akirri immootu ramadaana ati duniyaa gubbatti soomtu kana ka rabbiin jedheen hedduudha. Kana waan taateefuu jajjabaatuu si barbaachisa. Yoo jabaatan galma gahanii yoo jabaatanoo karatti hafanii jechuudha. Kana waan taateef ramadaana waggaa kana akkam turte kabaranaa immoo saniin akkam adda sansihee jechuusitu uf madaaluu qabdu. Waggaa har'a akkam ture maal keessa ture ramadaanni osoo hin arginnarraa bahe moo ibaadaa godhe moo du'aayii wayii kadhadhe jettee san uf qoratuun si biraa jechuudha. Kana waan taateefu obboleewwan kiyya wanni ani isinitti dhaamadhu tokko yoo jiraate du'aa innan dagatina bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti akkasuma obboleewwan keessan hundaa hin dagatina biyya teennallee hin dagatina akkasuma muslimtitti hunda du'aa kadhadha. Maaliif du'aa ramadaana kana keessa adda akkasuma qiraatiin ramadaana keessa adda jechuudha. Dachaa ta'a akkuma isiniin jedhe kana qur'aana illee jabaadha qaraa ka qur'aana buuftee yoo dandeette qur'aana buuftee jette yoo dandeette jechuudha. Ramadaana kana keessa yoo duraan wayita ramadaanni hin seenin lama buufte immoo ramadaana kana keessa 6 buusi 4 buusi maaliif sawaabni akkasuma dachaa dabilii sii ta'a jechuudha. Kana waan taateef obboleewwan kiyya marti keessanuu osoo ati gaflooftu osoo ati akkuma duraanititti tiktok asii ol harkiftu osoo ati tiktok jettu akka ramadaanni kun sirra hin tarree rabbii kanatti waa himadhu. Rakkoo si jirtu hunda rabbitti hasaafadhu. Waan fuula namaa si dhaabu hunda yaa rabbii kiyya hoo hin dandeetta. Fuula namaa nan dhaabin jedhiini du'aayii kadhadhu. Maaliif yoo ati akkuma duraanititti waan hin taane irratti sa'aatii kee hin fixini ramadaana kana keessa jabaadhu. Rakkoo si jirtu hunda yaa rabbi rakkoo tiyya ni beeyta. Rabbitti ol himadhu. Waan fuula namaa dhaabattee himatuu sodaattu hunda rabbi sirraa fura jechuudha. Yaa rabbi waa hundaa jechuudha addaan babaasee sitti ni mukaa ni beeyta. Rakkoo si jiru ni beeyta waan taateef tanallee jettee yoo rabbitti himatte wayita rabbiin gadi bu'ee silaayifis namni ramadaana keessa namni martuu hin rafu halkan jechuudha. Wayita rabbiin gadi bu'ee mayyad'unii fa'astajiibu lahu mee eenyu namni na kadhatu namni an isaa awwaadhu namni hajaa natti himatu namni hajaa sana an isaa fixu wayita rabbiin jedhu san ol kaatee silaay dhiirris ta'ee shamarris namni rafu muraasa jechuudha. Ramadaana kana keessa irra guddaan taa'etuma obboroo eeggata. Karaa fuullee sa'aatii 2tti numa ka'aa jechuudha. Sa'a 8 Itoophiyaatti oluma ka'a nyaata ofiitiif jechuudha. Kaatee rak'ateenii salaattee rakkoo tiyya tanallee tanamatti himuu tahaadha abbaa keetitti himuu sodaatte yoo rabbitti himatte rabbi sirraa fudha jechuudha. Gara ati hin beeyne yeroo gabaabduu keessatti jechuudha. Duniyaanillee rabbi ol si fuudha. Rabbiin jala harka qabatuu baay'isi. Nama jala hoo nama akka keetii jala rabbiin harka sin qabachiisi wallaahi. Maaliif namni akka keetii har'a yoo sii kenne borsii kenna iftaanoo fuula si jijjiirata si jibba si ceema. Kun yeroo hunda kadhataa siin jedha. Yeroo hunda akkana ta'aa siin jedha. Kanaafuu ati yoo rabbii keetiitti ol kaatee yaa rabbi si jala harka qabadhee nama jala yaa rabbi harka nan qabachiisi yoo jette hoo rakkoo tiyya sitti himadhee namatti nan himachiisi yoo jette hoo rabbi sii qeebalaa jechuudha. Kana waan taateef ji'a guddaa ji'a kabajamaa fi ji'a jaalatamaa kana keessa nama khayrii dalagatee akkasuma qur'aana qara'ee gammachuun soomee rabbiillee irraa jaalatu rabbiin nu haa taasisu. Isin hunda keessanuyyuu jechuudha. Jabaadha tanuma isinii dhaamuuf dhufe maaliif waa beeka fi osoo hin taane
حكومة سنكاتي واليادتشيسوني دركما كينا ربين كينا اللي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جاء نبي محمدين يادتشيس يا نبي محمد كيا يادتشيفني أتيادتشيف تتوني مؤمن توتني فيدي نما هندامي تلا سني قال نما ربين لا في سيف كلمات يتنا يو نمني تقلد أجهي الرافية دمجت شافني ربين نو هالافسو وانجباتي هند ربي سني اللي هالافسو جبات وكركون أدى سجرتو كدبيتي نمتي همتو سودات هدو جيتشور وهدو جرا كنوان تاتف ويتنمني مرتو الربا أكيس جرسان أولكاتي يا ربنا أرد يا ربنا كوبا كبار أنسيت أفكني نما أفونا دابين هركنا مجالا ننقبتشي سنجدي يوسر ربي كيدي أفكن ير بركروتين نما ويتنمني مرتو شلم جئي الربا أكيس جرسان كم أولكا يا ربي كي ينكو ركو أكنا تنجر ستي مديات يا ربي ركو تننراب فول ركو تنانباس أكي راجت كناف قروتي أكسيتها إيرس تهي شمرسي رمضان كان كيسا قروتهما جبهة إسنين جتشو بربادا مالي في أكم إسنين جد دچا واني مرتو نما إسا كيسا خيري دلقي خيري قرقودو دلقة ربي إنو هاتاسيسو أكسو قرآن اللي الرت جبهة قراءة حقوم بيت الراقري يوكلا وزوستا سدين بيت إسو مرة دي قري سواب سيكفا كنوان تاتف سوابني أكسو مسيباي أتوان تاتف جتشو أكسو بليوان كيا هاسوفني كيا اللي يو هاساو كيا كيستي وادو غنغوري إيفا ميسنين جتشا أكسو مموتو وروني زنانا الراقب دا يو جراتن إيفا ما إسنين جتشا وروني موتو أكتسا واحد دكاتي نمني ولين جراتو كما الكان في الرمن والجنين جاني مير نمني ولين جراتو ولت بوا ولت مفتا حالا غرغرات انتهي جتشون جتش كيستي تهي غوتش كيستي تهي يادن تهي ولت مفتو دندا جتشو كنوان تاتي في مرت كيسنو وروني أكتسانت مفتا يو جراتن إيفا منا قد عربي في جتش سنين جتشا أني موتو نمني أنت مفت اللي هنجرو غرا كيسني نمني نت مفت يو جراتن إيفا ما سنين جتشا ربي إنما رمضان كان جهي سومي نجاهن سومي ولدت ديبو ربي إنه هتاسسو ججبات لا فياتها بكم درتني اتهمان إسنين أرجني رمضان كان كيسنا ما خيري قرقدة دلقو ربين إسن اللي أنا اللي ربين هتاسسو بكم إسنين جد رمضان كان كيسا سوا بقدة تجرا قروتة تسامتا سامت لا إسنين جتشو بربادا إن شاء الله لو ربي جركاتي ربنا جهنا جنها جهو كجدو كانت برادم يهدو رجتو هدونا ما ربين بولي ما هجفتة تنبرتو هدونا ما ربي فراتو هدا ربنا جهان التنو جهنا جهان سومنينا جهان نما تمر ربنا هتاسسو وانا نسني جرو تمنا لو كسنت دوغون غرو تاتكاتي ليفا منا قد أنا هفول شاسنين جتشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكا جرتنتي أكما جرتنتي دعاء تجابات لا دعاء وهندا يفرماتا واني دعاء ننفرهن جرو سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي زبان الآخر جرا كي همان دي هاتين غرتو ملتو كي هماداتو كافتتين غرغرويتو قباوي في الراجبادو عذاب ربي نفسيتو يا رحمن يا رحيم دريس سيني دروما يا مخالق وانان يوم مخلوق هجما ندي هيس يا ربي خو ترافين وقوز يا ما ملكي دغاتو زبان الآخر جنافين كي همان دي هاتين غرتو ملتو كي هماداتو كافتتين غرغرويتو قباوي في الراجبادو عذاب ربي نفسيتو يا رحمن يا